ton taane osoon hin beeknes warreen mufachiisee isaan dallansiise dhiifama gaafachuutiin dhufe. Egaa barri haaraa waan dhufeera. Cubbuun nuti bara kana keessa hojjenne hundi isaatu akka nuuf haqamee akka barri biyyi keenya akka biyya nagaa argatu hundi keenya ganamaaf galgala kadhannaa guyyaa itti goonu guyyaa kanaadha. Guyyaan kun immoo deebi'eetii hin dhufu. Kanaafuu hundi keenya qimii garaatti qabachuu dhiisnee otoo beeknus otoo hin beeknes warreen dallansiisne dhiifama haa gaafannu, dhiifama waliif haa goonu jedha. Asumaanuu nagaa siin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyoo yaashama harka fuune isiniin jedha. Nagaan ana biratti argamu immoo akka isin biratti irraa argamu abdiif amantaa guddaatiin qaba. Egaa obboleewwan koo kiristaanaa hundi keessanuu baga guyyaa kabajamaa ayyaana abbaa keenya Rufaa'eliin isin ga'e. Egaa guyyaan kun guyyaa addaati, inni beekama jechuudha. Guyyaa kana yeroo hunda waqtii waggaatti naanna'ee dhufu kana uummanni hundi isaatu kan sirriitti eeggatu guyyaa harri bokkaa yoo roobe midhaan illee akka ajaa'ibaa marga jedhani. Akkasuma midhaan illee raammoon garaagaraa sanyii xaa'oo facaafne sana miidhuu hin danda'u jedhanii wanta eenyu jedhaniif guyyaan kun guyyaa addaati. As keessatti egaa namoonni dhiifama osoo waliif hin godhin ani cubbamaadha. Namni hundumtuu nama guutuu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Karaan ittiin nama mufachiisuu hin danda'u. Anaaf natti dhaga'amuutii dhiisuu danda'a, garuu namni sun immoo natti qabamuutii danda'a jechuudha. Qoosas ta'e waa'uma kam keessattuu namni egaa guutuun namaa ani guutuudha jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu obboleeyyan koo biyya garaagaraa taasisanii biyya keessas silkiidhanis ta'e qaamanis wal loltanii qiimii walitti qabatan maqaa Waaqayyootiin dhiifama waliif godhaan isiniin jedha. Anallee asumaanuu warri natti mufattanii jirtanii yookiin miidiyaa kanas haa ta'u yookiin silkiidhanis haa ta'u warri isin mufachiise yoo hin jiraadhe maqaa Waaqayyootiin dhiifaman isin gaafadha. Asumaanuu immoo akka barri haarawaan kun bara 2015 ka bara gidiraa bara ilmaan Oromoo dhiigni isaanii guyyaa guyyaadhaan dhangala'aatii turedha jechuudha. Barri 2016 immoo akka bara nagaa nuuf ta'u akka uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni nagaa argatanii bakka jiranitti fayyaa ta'an nuuf haa ta'u jennee guyyoota shanan kana keessa sirriitti kadhachuutii qabna jechuudha. Maaliif taanaan akkuma amantaa kamittuu yoo kadhanne ni arganna. Kanaaf kadhannaa qofatu nu barbaachisanuu cubbamtoota cubbuu nuti hojjennuudha kan kinu kan akkas nu gochaatii jiru. Nuti immoo ani gaariidha ani badduudha jennee osoo hin taane bakka beeknes wallaallis haa ta'uti namoota warri miine dhiifama gaafachuu. Namoonni tokko anaan dabalatee nama tokko osuma waa takka hin godhin namoonni baay'een wanta gaarii dalagdee egaa namni guutuu miti isiniin jedhe osoon ani namaaf waan gaarii tokko dalagee hir'ina qabu guyyaa takka hir'ina xiqqoon irratti argee wantan ani duraan gaarummaa sana hojjedheef isa hin yaadatu namni xiqqeenyuma koo isanarra isa mufachiise sanaaf natti mufate narraa deemuu danda'a. Kun immoo wal danda'uun aadaa keenya waan ta'eef bakka nan hir'ina qabutti hir'ina qabda bakka kanatti jennee wal gorsuutii qabna malee qiimii walitti qabachuutii hin qabnu. Maaliif jennaan namni kamiyyuu guutuu miti. Ani si mufachiise ani nama gaariidha jechuu hin danda'u. Maaliif jennaan qoosaa keessas ta'e karaa kamiinuu namoota mufachiisuu waan tan danda'uuf ani nama guutuudha ofiin hin jedhu jechuudha. Eenyummaan keenya iyyuu edda lafa kanarra jiraannee cubbamtoota jechuudha. Cubbuu keenya kana immoo akka cubbuu keenyatti Waaqayyoon hin dhiisne nu ganne waan ta'eef arjummaa isaatiin nu kunuunsatii nu jiraachisaatii jira. Nuti yoo eenyu jennee dhiifama walii gochuutii qabna. Namni si baddale yoo jiraate anoo balleessituu miti maafan dhiifama godhuuf maaliif nama sanaaf dhiifama godha jennee warri yaadanii jira. Osoon amma namaa wal lolee osuma namaan godhin namni naan lolee ani yoon dhaqee dhiifama gaafadhe akka waan anoo omaan goone akka waan tuffitti balleessaa ishii beektee dhuftee dhiifama na gaafattee miti. Namni sunna tuffataa miti kan jennu sammuu keenya keessatti ni dhagaama. Kun galuu wallaaluma. Balleessitee osoo hin taane nama miitee osoo hin taane osuma namni abbaan barbaade si miidhayyuu dhiifama nama sanaaf godhee yoo atirree balleessaa gochuu baatte jedha akka dubbii sagalee Waaqayyootti. Kanaafuu eenyu keenyatu sagalee dubbii Waaqayyoo dhaga'ee kana hojiirra oolcha yoo jenne anaan dabalatee namni hojiirra oolchuu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan
qiimi garaa keessatti wal qabachuu jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Keessattuu bara haarawaa qiimota as bara kana keessatti giduroota walirratti yaannee qiimi walitti qabanne kana baruma kana keessatti gannee bara haarawaa jechuudhaan sammuu haarawaadhaan jechoota haarawaadhaan hojii haarawaadhaan akka bara sana simannu malee akka wanta gaarii dalagnee hojjennee nama jijjiirres of jijjiiruun faa godhu Waaqayyoon akkasuma warra biyya keessaa nagaa isaanii isaaniif haa baay'atu warri biyya ala jiran immoo anaan dabalatee nama biyyi keenya biyya nagaa taate biyya hojii itti hojjettee itti waa dalagattee itti boqattu nuuf haa ta'u hundi keenya nama waggaa dhuftu bara haarawaa biyya keenyatti dabarsu nu haa ta'u nagaaf jaalalli Waaqayyo bakkuma hunda keessanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa irra deebi'ee dhiifama isiniin jedhaa warreen si mufachiise warreen immoo beekes ta'ee osoo hin beekin natti mufattan maqaa Waaqayyootiin akka dhiifama naaf gootaniin isin gaafachuu dhufe. Kanaaf viidiyoon koo kanumarratti xumurama. Viidiyoo biraa qabadhee osoo hin taane dhiifamuma uummata mara gaafachuutiin dhufe. Kanaaf guddaa isaa galatooma. Ani Maskii Fiqiriidha. Chaayinaalii kana warri haarawaa taatan like subscribe gochuu hin dagatina. Warreen maamila koo taatan immoo na jajjabeessaan isiniin jedhaa ulfaadha.